Garuu Sabaa jettaa bar sabaa. no Inga badde. eh Sabaa Inga jechuun badde. jechuudhaani Eh? walitti dhufu. Kaati shakkite sanii walitti dhufu. no sanii miti jechuun garuu Oromoo biratti safuu fakkaata miti nagiyaa jechuun sun. Nooka sabaa jettaa bar sabaadhaan Sumbar isi haayidha. kondiraa yaadde I think yaa sanii miti sabaa jettaa bar. No sanii naan inni naan jiru tokko jira suni saniin baana suni Bonjuurii moo? laahiyyaa miti. Jayaati ibsa. Ummat. Onnoodha haayi bar sun saluun haayidha. Eegaa. Ani illee waan san jechuun fedhu. Sanii fi eegaa sanii jechuu sodaadhe malee. Bar saluudha malee bar taanii haayi jechuudha. Amma taataa Oromoo keessatti takka jennaan ummaan haasa'e. Ummaan haasa'e. Akkasii dubbattee namni afaan sani jedhanii yaadan waan biratti waraabbatanii qabatanii deemanii. Batarree konferensi aksantiin garaagaraa bar. Dhugaa. Amma isin raftanii. Maal geemii taphannaa? Kanuma yaadachuu jalqabna. Atummaan maashaallah narraa jedhe si manna laale malee kabraa namni immaan tokkichi akka koominti tana barreessitu lafeeti. Atummaan bichaan maashaallah narraa jennaan. Namni ammaatiin nama meeqaa waliin ture namni tokkichi koominti akkana barreessan jiru. Atummaan narraa jedhe akkuma ofii barreessiteen deebi maashaallah narraa jedhe saneeti. Yaa jee maashaallah waan jette beeku baadhullee maashaallah jee. Irraa jedhaa jettee barreessa. Irraa jedhee Ibsaayyee. Daaraa fuulatti batteesi. Nakki mee akkana sosocho'i. No daaraa miti as bira reefu deeqaan adamame sanii harkaa'een akkana godhu jira ni dibadhe. Asirra sii yeroo wallaa akkan. Ati akkamitti achi argite? Baadiyyaa yaadadhe. Baadiyyaa ta'e ta'e kunoo gisee jedhanii harka cilee tokko fa'aa hanqachaa dhaqanii. Ilkeessa dura jirtu keessatti Maal waliin dubaarra ni raanfattee? Habiibti xiyyaafuu zuurii irraa rafee sa'aatii meeqatti farge sa'aatii maaliif ganama sa'a sagalii rafee sa'aatii shanii walakka lafaa ka'e. Fi mushkila kabiira akkana taanaan. Jummaa booda deemnuure jummaa salaannee kaanee achuma alanii hadhan salaata. Inshaallah ni deemnaa. Rakkoon hin jiru. Maashaallah. Snaappii naa godhaa kaawwate deemta. Bar jinni amma nu qoree malee jechuudha dur bar jummaa kun nu eessa deemna fagoo fagoo deemnaa iyyuu bar gaafa jimaata. Dhugaa. Okkoo amma kan makaaluu san deema rakkoon hin jiru snaappii naa godhaa isin. Amma nu qoree malee jenni. Ati quraana irra bahiifi amma Maa garaa harta? isiidha jedhee. Eessaan baaste maali? Quraana amma ganaan qaruutti gana. Yaa makii ati kasiin jedhe. Keessaan irra baafi. Kisaaraan na dhoofte bar akka isaak zeenuudhaatiif reetiin kisaaraan wal dhoofte. Akkamitti? Wanni siin jedhe sun bar guyyaan achuma deemaa jirti bar. Habiibti kiyya bilbilee qabu waa tottolchaati bilbilmee siif hin himaa. Yaa makii akkuma gaafa karaa Faransaay deemna jennee beellamannee sani guyyaa sadiin booda sirraa gale san. Takkaa yaadeetuun beekan juba dhiis. Waan akkanaa siin mari'adde yaada faaqi. Maqaa koo na balleessee mana feesbuukaa fi yuutuuba gubbaan jira. Wallaa ibsaa bar karaa deemna jennee walii gallee gaafa guyyaa afur makan oolu gizeetti bilbilu asliin na sodaachisee naan hin jettu. Dhugaadhee. Kun dhugaadha. Eessa sodaachise? Asli Ameerikaaf Kanadaatiin wayyaa akkamitti mala asii karaa kanasii achi deemtan jedhee dhoobbe.
كستاتو بريد ما شاء الله إسلام ما بورغنا مجمع ديم تنجتشو بريد برا already ساشن عشان مرة أعرف تمارين ديم تنجمع تنجمع Hindi makan. ما نقول نسيتي فقالنا وديم لمالي هذا باين بكايرو كيسا مسجيني بكر جيتشيزا أنا سلال والله جوز ما تكدو في الليل سافر ما كان كيسا قد بهي نقول بك قد ما بهي قد بانا كنا كنا سري لقطان تيجي لكنا تلال سري Pedwan makinan tokko sittin ijisiisanii baajaajiin takka lafa guute laal kamaatii gara deemtuun qabne kana Ulaahay dura gaarii sun ulaahay dura mana masjida biraamteer. gurri kan kee kun bar ibsaa laal jawus jedhee gisee mana tof deebitu Oromoo jira Oromoo baay'ee daachi makiinaa kana baajaajiin akkanatti laal bajaajii makiina akkana wal qabatee laal akkasitti ofii garuun waa'ee takka hin ajjeesu waan tokko laal akkana wal qabate kun hundinuu inuma iyya kun hunduu yaa rabaa dinuumaa maa dabbo rabbeedhaan kuweetiin keessa ture ani wallaa karaa kun wannoo haawee guddaallee arge akkasitti tiraaksii akkasii wal iyyisiisan rabbiin nu agarsiisa mataan na zooree ol deebi'ee gisee achi deebi'ee dirqama sa'aatii takkaa fi mataa kiyya deebi'uudhaaf ciisuu qaba. maashaallah baara hareen mizini booda Akkasii barnaataa isinirra ture sama yeetullee tortore kongo osoo isiniitiif hiddanii mee gisee annamaa waliin jiru akkanatti narra taradda'a taa'an na bira. Anaa bar maalifa jedhaa maal jedhaa waan jedhu dhabee barakkadhee jedhee fa dhuftanii qaatanii gisee isin nagattanii fiddan qolaa keessan nagattanii fiddan hiriyootuma kiyyaa ta'uun keessaniif shakka yeroo tokko tokko. Reefuun tan akkam taati sila? Bikka reefusan. Ibsaanuu kan dhufee ka'ee fiigichaan kutee bar boodarra harkisee malee. na dukkana isanii dukkanaa waytan seen Dukkana laa gisima dhuftu niitoorkiin kan kee bar diskonneekti si godhee ka'ee deebi'ee yoo jiru deebitee jirta garuu ba'asin argu. Maaltu dukkaneessan mana moo? dukkaneeffatanii cikecha wal jala jiraatan dhufu nan mul'atan beeta Makaddaa qabattee jirti? dhiisee biraa tare shuuf akkana jiran kan dhufu asini mul'ata jarri mul'ata laakiin bara dukkaneeffatanii yeree Akkasii bakka hafa isinitti haa tolu walitti dhaabadhaata jimmaatiif ta'annollee ayatu kursii gara ifi. maaltu seenee Omaan seenne mana moo? Haadha seenaa waa fidee faate seenaa fajirii salaattu malee raftu ba. Osoo akka haadha seenaa taane yoo tana jaannata jirra. Isinuu haaluma fa malee nama kaayiroo kana fas keessaa ba'uu qabde malee sila haati seenaa yoo tana bakka biraa jirti. laaffisee Wallaahi. Akkasii isinitti haa tolu bakka eessaan eenyu si dhungate? Kiis godhaa ka'ee garuu nama jabaadhaati kiisiin goone jabaadhaati. Osoo anaa xiqqaatatti fiige. Kiisiin lafuma baddee garuu hin dhungatamne jechuudha magaadhi raankii galata baga diddee baga dhungatin. waan ofii bayime deem bakkaan nulleen baana asii goone Okay, shabibi. yeroo rafaanii jummaa deemaa booda obbo maakisha istaa gooteesa Hafsa thank you Hafsa galatoomi maaki rabbina abaaree sitti ergamte ምንድነው Hafsa ምን እያረግሽ ነው ቆይ ማን ነው ላከሽ ያ ሰደም ስለማግሪ
demo. Guys, mal tati. No iti daw wale mo. Muno na no. Mal tu mal te. سلكي نبي بلمي Really? ما جت دوبن باتو Guys, bawe da ni dejet. فين بي بقى Wan sinjel. Asiyana dumbe tawi. Connection in kun rakkisa jira. دين بي بقى دين بي رفي Sagalee xiyyan dhageettu. عندك Ko akka siyaara dumbe tawi. يدو Mbata mo asirratti tareetti. لكشونين تران Mbatu. تنش قويالو Inde waliin baana. نو بيت لكشونين تران Ma. لكشو تريتين با Minnu na yaanne. yaadi garuu dhummaan akka namta barreetti xiqqishoo taayitiin sa'a gizeen achi geessi ba'a. Maal hafteen kaa ture maal gogo. Xiqqishoo asirra taa'uu fedheeti. Baay'ee waliin baana. Hin ba'u. Awoo maatii bannaa ishee. Hin bahuu. Maatii koo bahe. Hin ba'u. Bareedduuti jenni. Hin ba'u mirga hin qabu. Dirqama. Na dhagaye kaa maal rabu. Istaka takka. Gizee hunda kan si dhageetti hin jiru. Asirra hin beeytalee akkan si dhaga'u. Garuu arrabbu. Ayinoo niin beekaa garuu bahineen maal siin. Hin ba'u. Waliin baana. Hin ba'u. Akka nu waraabuun hin beekaa garuu. Naa waraabarree maal na galchan. Akka waan badhaas hin jedhan hin fayyadu sanuu maatii. Namni waan fedhe haa jiru. Maal na galchu. Namni asirra gaarii hojjettus hamtuu hojjettus jechuun isaa kan qabu. Ilmi namaa ilma namaati duraanii. Ayinoo. Garuu immoo jechumaafillee akka nama siin jedhu barbaada. Rakkoo hin jiru. Ati akka namni waan aan jiru yoo barbaanne nan kadhatiin ni deembe. Hin bahu waan sirriisii maal gochuu baasitti baay'ee waliin ta'an. Ani bahu asirra hanqa nuuri asirran ta'a. Haga zuurii. Haga asraas ta'an iddoo akkas ta'e. Naa isaanii faayidaa waliin itti banadha. Amma jummataa miti gara Wallee hin baniin. Wallee hin baniin. nashiidaan banagaa jummata sheekitti eegileetti Homaa hin baniin si ho'i naasaa radhame. qoyaayyee. Sorry. Warri koomanti kunis ajaa'iba qabdan maaliif bahi beektu kan kadhatin haalatti Ganama jummaa deemnaa fi haraan kabeessu. deem deebiin ani bahu. Waliin baanee jummaa deemnaa deemna. Akkanumatti hin nure. Laala kun amma waa baay'eedha. Ukutoloon. Bekiis. Amma Faransiin akkas jechuun baqaan kabbaa'an naannoo. Faransii haa ta'u jedhamu ammoo Kan beekee Faransiin jedhe malee namni afaan biraatiin barreessan asitti. Geemii taphadhaa. Geemii maali taphadhaa? Geemii taphadhaadha. yaa fira yoo qabaatte geemee akka bal'ina fira yoo qabaatte asirran yoo na waliin taphattu firan qabdu gisee heddume qabadhu. Maati an firan qabu ati hin qabdaa? Ani fira baay'een qaba nama qaxaqaxaan oole garuu wiini 15 ol fina jalaa badee har'a. Amma yoo malee An firan qabu rakkoo hin qabu firii kiyya suma qofa sanumaaf. guys taap taap godha.
Maakii ba'i. Tantan kira family. Laalaa ba'i. Maakisha. Bijayman taati. Mees raawwate seeti. Akan nuti gara akka waan sin kabajneena itti dhaga'amu jira. Iddoo akkasii kabajamu hin beekta isaanii fuudhi isin galatu. Uummata kaan nu waraaba baallaa. Mayyeen hin baha. Mayyeen hin baha. Akkas kun maashaallah akkas irraa bareeda. Asiin miyut godhatanii achii wal kadhataaru jechuudha walitti bilbilanii. Dhaga'uu qabna akkamitti nu dhasiitu waan nuti dubbattan maatii keessa miti nuti. Nu dhageessisuu qabdu ishee maal jechuudha. Kadhaamma baay'ateera imba'uu ba'ii piliis ba'ii piliis imba'uu dhiisibsaa piliis ba'ii maakishaa awona dhiisibsishaa awoo ba'ii kaa awoon ba'uu dhiisiyoo ba'ii kaasaa. Kalas ga muitii irraa kaasaa kan dhageenya ndee jana jana ta'e sirraa baawal jana maal jechuudha. Guys, sorry. Bakka abaan ayya. Hayyeshi. Yalla family nagiya bulaa iddoon sun jaaladha. Guys, kabajama hundumti keessanuu. Walitti deemuu Kan gaarii bulaa. Nagaani nagaatti bulaa jana gaarii isiniif haa ta'u carraa gaarii.